بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شاء الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتهم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتاتان هواسا كينا كمسلمة أكسمس جالتهم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتاتان لمي وانكين ورمنتي إسلاماتنا لجرتان الشمع أركفوني سنجر بروم سكين اتفوفاتا كتا تقفا با قويا حد سنف كبت إرفجر أكما بكمو كتا تقفا آجلتي دلدل سيرانا لا maqaa nabiyyoota kennaa maqaan isaanii jijjiiramuudhaan nabi Ibrahim Abrahaamit, nabi Daawud Daaviditti, nabi Yaaqoob Jaaqoobitti kanaaf kan kana fakkaatu maqaan nabiyyootaa micciirame dhugaan jaraa jijjiirame biyya keessaaf biyya alaatti geggeeffamaa jira. Kanaafuu daldalli seeraan alaa maqaa nabiyyoota kennaatiin biyya keessaaf biyya alaatti geggeeffamu nurraa haa dhaabbatuun gaafii mirgaa hawaasa muslimaatii jechuudha. Tarii nabiyyoonni kunniin kan maqaan isaanii jijjiirame lakkin jijjiiramne maqaan jalqabaatu Yesuus, maqaan jalqabaatu Muuseedha, maqaan isaatu Abrahaamii, amantiin isaallee eeganaa islaamummaa osoo hin taane kiristaana jalatti illee dameelee garaagaraa pheenxeedha, ortodoksiidha, kaatolikiidha, jehoovaadha, mul'i wangeelii, maqaan Yesuusii kanaaf kan kana fakkaatu. Amantiin isaanii amantii kenna, isaanis kenna kan jedhu yoo ka jiraatu taate warroonni amantii islaamummatiin ala jiru warra muslimaan ala jirtan jechuudha. Ragaa fidattanii yoo ragaa fidatuu kan dandeenye taate dhugaa hubattanii akka haqa jiru kanatti fayyadamtani. Itti aansuudhaan gaafii 12 warroota amantii islaamummaatiin ala jiraniif dhiyeessine jirra. Isarratti hundaa'uudhaan maqaan jalqabaa nabi Iisaa kan rabbiin isaa moggaase eegana ammallee kan jalqabaa yoo ta'u, gaafa Hibruudhaaf Aramaayikii Baaybiliin yookaan macaafni qulqulluun jedhamu turetti maqaan nabi Iisaa Yeshua akka ture, Yeshua irraa gara Giriikititti yeroo jijjiiramu Yesuusitti akka deebi'e, sana boodallee jaarraa 16ffaa keessatti Yesuus maqaan jedhamu akka itti moggaafamee wal wajjiin laallee dabarsuun kennan yaadatama. Maqaan nabi Iisaa osoo yerootti namootatti amantitti yeroodhaan eegana ammallee taargaan dhugaa irraa buqqifame maqaan haarofni moggaasamaa itti bahu. Walumaa galatti maqaan ga'ee hojii adda baasuun illee nama rakkisu maqaa 198 akka nabi Iisatti yookaan Yesuus Kiristoos jedhanii akka itti moggaasani eegana ammallee kitaaba Kirudaans Konkordaansi jedhamu bara 1737 maxxanfame irratti akka tuqame laallee dabarsuun kennaa ni yaadatama. Amma kutaa eegana ammallee sagantaa kenna kutaabaa kana jalatti qabxii 1-5 jalatti maqoolee nabiyyiin rabbi nabi Iisaan alayhi salaam ittiin waamame kan nabi Iisaa rabbiin itti moggaaseen ala kan namoonni itti baasan 198 keessaa akka fakkeenyaatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Maqaan jalqabaa nabi Iisaa yoo ta'u, gaafa Hibruuf Aramaayikii ture Yeshuwaatti baasanii, gaafa Giriikiin ture Yesuusin itti baasanii, sana booda jaarraa 16ffaa keessatti Yesuus jedhanii achi as maqooleen garaagaraa Kiristoos kan jedhamullee, hoolaa Waaqayyoo kan jedhamullee, gooftaa kan jedhamullee, masiihii kan jedhamullee, amiira nagaa jedhamee waamamuunillee, furtuu jedhamee waamamuunillee, ilma namaa jedhamee waamamuunillee, tiksee gaarii jedhamee kanaaf kan kana fakkaatu maqaa 198 akka nabiyyi rabbii nabi Iisatti alayhi salaam moggaafamee akka fakkeenyaatitti tuqnee kaasnee laaluun ni danda'ama jechuudha. Qabxii itti aanutti Yesuus maaliin keessan ta'een gaafii kenna warroota lammiiwwan kenna warra amantii islaamummaatiin ala jiran warroota kiristaanaatiif gaafii dhiyeessinuudha. Namni hedduun Yesuus kiyyaa jedha. Warroonni biyya keenya keessa jiran lammiiwwan keenya warri sagalee kana dhagahan hundi isaanii jechuun ni danda'ama. Warroonni kiristaanaa Yesuus kenna, ka ortodoksiillee kenna jedha, ka kaatolikiillee kenna jedha, ka mul'i wangeeliillee, ka makaana Yesuusillee, kan eegana ammallee dameelee gara garaatitti argaman kenna jedha namu. Yesuus maaliin keessan ta'e? Oromummaan keessan ta'e moo? Gandummaan keessan ta'e moo? Akka Afrikaatitti walitti hariiroo qabdaniin keessan ta'e moo? Amantii moo sabummaadha? Walumaa galatti gaafiin keenya isa kana. Namni Yesuus kiyyaa jedhee dhaadatu Yesuusin maaliin kiyya jedheetiin akka ittiin dhaadataa jiru ifa nuu baasuu danda'a laata? Nuti gaafa nabi Iisaan alayhi salaam maqaan rabbiin isaanii moggaase nabi Iisaa yoo ta'u, kan addunyaan ittiin waamtu Yesuus jedhamee adda waamamu kun kenna gaafa jennu sabummaan ni miti, gandummaa biyyummaan ni miti, yookaan immoo wantoota birootiin osoo hin taane amantii kiyyatu islaamummaadha.
amantii Yesuusittu islaamummaadha yaada jedhuun dhugaa jiruun kanaan kennummaa isaa mormataa jira. Warroonni amantii islaamummaatiin ala jiranoo maaliin Yesuus Kiristoos kenna jettan laata? Mee kana gaafii kanaaf deebii maal qabdu? Gaafilee bu'uuraa asii olitti isinii kaafne 12 takka takkaan ragaadhaan wal wajjiin ilaalaa deemna jechuudha. Gaafiin tokkoffaan warroota amantii islaamummaatiin ala jiruuf nuti dhiyeessuu barbaannu Yesuusin ni jaalattu, warroonni kiristaanaa ni jaalattu. Akkamitti gaafiin kun gaafatama? Inumaayyuu warri hin jaalanne isi warra muslimaati malee nu akka malee jaalanna, isa kabajna, isaaf akkas taana, ittiin dhaadanna, yoo waan dalannullee Yesuusin bayya maalii jenneetumaan kana hojjanna, kuni gaafiyyuu hin qabu, uf gaafatuu qabdaniyyuu warra muslimaattu hin jaalanne jedhamee tariitii deebiin akkanaa deebi'uun ni mala. Yesuusin dhugama ni jaalattu. Akka jettan ni beeka. Kun ammoo osuma beekus hin gaafadhe. Yesuusin ni jaalattu yeroo jennu deebiin keessan ta'ee osoo jiru, deebiin hundi namaa deebisu warroota Yihuudotaa waan hin ta'inii kana ta'ee osoo jiru gaafii itti aanu kanatu amma deebii dhabaa deema. Gaafiin lammaffaa maali? Yoo dhugaadhaan Yesuusin ka jaalattan taa'e amantii inni hordofaa ture ni hordoftuudha. Namni tokko ani Yesuusin ni jaaladha kan jedhu, Museen ni jaaladha kan jedhu, Abrahaamin ni jaaladha kan jedhu, Daavidin ni jaaladha, Jaakoobiin ni jaaladha, Joosefin ni jaaladha. Maqaa nabiyyoota hunda maqaan jaraa jijjiiramee, dhugaan jaraa micciiramee, hunduu ka ofii fakkeessee akka namuu nama isa jaalatuutitti eegana ammallee addunyaadhaaf kan labsu kuni yoo dhugaadhaan nabiyyoota kan jaalattan taate, yoo dhugaadhaan Yesuusin ka jaalattan taate amantii inni hordofaa ture ni hordoftu. Deebiin as biratti gaafii tokkoffaarraa Yesuusin ni jaalatta ka jedhe guutuun yoo dhugaadhaan Yesuusin ka jaalattan ta'e amantii inni hordofaa ture ni hordoftu jedhu kanarratti deebiin warroota islaamummaan ala jiranii irra hedduun isaanii Yesuus amantii hin qabu. Musee jaalatta amantii isaa hordofta. Museen amantii hin qabu. Abrahaamin jaalatta amantii isaa hordofta. Abrahaam amantii hin qabu. Daavidin jaalatta amantii Daavidii hordofta. Daavid amantii hin qabu. Walumaa galatti warri amantii islaamummaatiin ala jiran Yesuusin qofa osoo hin taane nabiyyoota guutuu gaarummaa isaanii ragan malee amantii jaraanii waakkatan. Maali laata sababni? Wanni ነቢያቶች ጻድቃኖች ናቸው እንጂ ሃይማኖት የላቸውም። ነቢዮonni hundinuu ummata gaggaarii ummata eegana ammallee filatamoo ta'uu isaa amananii gara birootiin ammoo nabiyyoonni kun amantiin qaban wanni isaan jedhaniif wanni gaarummaa nabiyyoota amananiif sababa ittiin daldalaniif, sababa jaraan uf himaniif, sababa jaraan dhaadataniif, sababa jaraan waan kaayoo fi geggeeffataniif. Wanni nabiyyoonni amantii hin qaban jedhanii waakkataniif ammoo amantiin nabiyyoota islaamummaa ta'uu qajeelatti waan beekaniif kana dhugaan jiru. Yesuus ni jaalatta amantii Yesuus hordofaa ture ni hordofta. Yesuus amantiin qabu. Yesuus amantiin qabu jedhanii warroonni hedduun islaamummaan ala jiran parsantii 50 normaalii irra hedduun isaanii parsantii muraasa waan hin ta'initti eegana ammallee deebiin isaanii kanaa jechuudha. Warroonni waan akkanaa kana yaadan gaafiin isaan deebisuu qaban ammas amma boodas itti fufee kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Inni sun maali yoo ka jedhamu taate namni amantii hin qabne maal jedha kitaabni laata? Namni amantii hin qabne kitaabni maal jedha laata? Akka ragaan mul'ata 21:8 ibsutti warri amantii hin qabne hundi kuufama ibiddaaf dhagaan boba'e keessa balalachaa ni taa'u. Inni du'a lammaffaadhaa jedha. Warroonni nabiyyoonni amantii hin qaban jedhanii yaadan, warroonni Yesuus amantii hin qabu jedhanii yaadan yookaan dubbatan. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni amantii hin qabne hundinuu ibidda keessatti ni gubatu jedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ibidda keessatti jiraata jechuu hedu. Museen ibidda keessa jiraata jechuu hedu. Abrahaam warra ibiddaatti jechuu hedu. Mul'ata 21:8 olaaltan qoodni warra lugnoota, warra amantii hin qabne, warra cigaamaa, warri gumaa, warra halalee, warri qoricha namatti godhu, warri waaqayyoolee tolfame, waaqessu, warri sobdu hundumtuu garuu jedha. Kuufama ibiddaaf dhagaan boba'e keessa balalachaa ni taa'u. Innis du'a lammaffaadha. Wa ammal khaa'ifuun wa ghayrul mu'miniin warri mu'minan taane hundi isaanii warra ibiddaati. Kanaafuu nabiyyoonni amantiin qaban warri jedhu hundi warra ibiddaati jedhaa jiran jechuudha. Kanaafuu deebii maal qaban? Kutaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura.